Tole akkam jirtu hordoftoota Qubee Akaadaamii. Akkuma yeroo darbee waadaa isiniif gale viidiyoo koo darbee irratti jechuudha. Viidiyoo kana irratti qabadde kan isiniif dhiyaate eksarsaayisiiwwan kitaaba keessan irra jiran irraati gaaffiiwwan muraasa isiniif hojjetuudhaaf viidiyoo kana irratti isiniif qopheessitan jira. Haga dhumaatti nu waliin turaa isiniin jechuun barbaada. Exercise gaaffii lakkoofsa tokkoffaa irratti kan jiru keessaati maal jedha? Which of the following are sets jedha. Ani keessaati muraasa isaanii fudhadhe biirra kan jiru jechaadha. Asirratti bireesii keessatti 1,2,3 jedha. Seetii ta'uudhaaf dirqama bifa partial listing methodidha yookaan immoo completing listing methodidhaan ibsame taanaani akkuma viidiyoo kana dura irratti isinitti hime dirqama maal keessa jiraachuu qaba? Bireesii keessa jiraachuu qaba. Bireesii keessa hin jiru taanaan seetidha jechuun dandeenya jechaadha. Kanaafuu kuni inni jalqabaa kuni bireesii keessa jira. Kun immoo kophaatti bireesii keessa hin jiru waan ta'eedhaatiif maal ta'uu hin danda'u jechaadha? Seetii ta'uu hin danda'u jechuudha. Inni jalqabaa kun maadha? Seetii miti jechaadha. Diirra kan jiru kun immoo maal jedha? Waan bireesii keessa jira inni jalqaba. Waan bireesii keessatti 2 kan biraa immoo 3. Inni kun karaa lachuu bireesii keessatti waan argamuudhaaf jechaadha seetiidha jechuudha. Inni kun maadha? Seetiidha jechuudha. Asitti isa kanatti otoo deebine jechuudha kun sabseetiidha ta'a malee yookaan immoo elementota sabseetii keessaatii waan barreeffamanidha ta'a malee jechaadha. Inni kun maal ta'uu hin danda'u? Seetii ta'uu hin danda'u jechuudha. Diirra kan jiru kun garuu maadha? Seetiidha. Dirqama maal keessa jiraachuu qaba? Seetii ta'uudhaaf partial method yookaan immoo completing the listing method daatiin gaafa ibsinu jechaadha dirqama karli bireesii keessa jiraachuu qaba jechuudha. Gaaffii lakkoofsa sadaffaa irratti immoo kanan fudhadhe write the following sets by listing its elements within braces jedha. Listing method daatiin maal godhedha? Ibsii jedha. Yoo garmalee dheeraa ta'e maalitti ibsuu dandeenya? Partial listing method daatiin yoommoo gabaabaa ta'e immoo yookaan elementii xiqqoo qabate immoo salphaadhumatti complete listing method daatiin ibsuu dandeenyadha. Kanaafuu gamee irra kan jiru kuni kan nu kenname by using the set builder method daatiin kan nu kenname a is equals to x is an element of integer yookaan immoo z jechuudha. Iddoo kanatti -4 is less than x is less than or equals to 4 jedha. Kanaafuu gaa een keenya -4 x keenya gadidha. Kana jechuun eenyurraati ka'a jechuudha? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 up to 4 jechuudha. Asirraatiin 4 hin dabalata maaliif less than or equals to 1 jedhuudhaaf jechuudha. Salphaadhumatti gaa listing method daatiin gaafa ibsinu inni kun kana ta'a jechuudha. Biirra kan jiru maal jedha? D is equals to x is an element of R such that x square minus x is equals to 0 jedha. Kana jechuun seetii kana kan nu dhugoomsu isa kamidha jechuudha. Gatii x seetota sana barreessudha jechuudha. Kanaafuu D is equals to kana jechuun kana maal gochuu qabna? Dirqama solve gochuu qabna jechuudha. Kana solve gochuudhaaf egaa x square minus x is equals to 0 factorization method dhaan gaafa solve goon x into x minus 1 is equals to 0 x is equals to 0 and x is equals to 1. So x is an element of real number gati ta'e universal setting keenya jechaadha. Setting keenya kun gaafa ibsamu d is equals to the set of 0, 1 ta'a jechuudha. Isaan kuni seetii keenyadha jechuudha. Jaaffaan maal jedha? For each of the following sets find its power set jedha. Power setidha kan nuti barbaannu jechaadha. Asirratti power set jechuun viidiyoo koo kana duratti akkuma isiniif ibsuudhaaf yaaletti elementoonni isaa all possible subsets of the given setidha. All possible subsets of a given setidha. Kanaafuu jalqaba irratti maal baasuu qabna jechaadha? Possible subset isa baasuu qabna jechuudha. Asirratti gaa A rakkatti kan nu kenname A, B jedha. Elementi meeqa qaba? Tokko qaba. Let's say the set is denoted by A is equals to A, B dha haa jennuuti. Elementi meeqa qaba? Tokko qaba. Elementi tokko. Subsetiin inni qabaatu gaa to the power of n dhaatiin argama gati jenne to the power of 1 is equals to 2 dha jechuudha. Subsetii meeqa qaba? 2 qaba jechuudha. Asirratti gaa elementi isa tokkodha waan ta'eef subsetii inni qabaatu eenyu kan jedhacha tokkoffaa impiti seetidha. Lammaffaa mataa dhuma isaatii jechuudha. Kanaafuu power of set of A is equals to maal ta'a jechuudha? Impiti set, A, B ta'a jechuudha. Bifa kanaatiin
barreessina jechuudha. Subseetii isaa gaafa power seetii isaa gaafa barreessinu jechaadha. Inni kan biraanii biirra kan jiru kuni elementii meeqa qaba? Elementii lama qaba. Isaanis immoo A, B dha. Let's say set A dha haa jennuuti A, B dhaatiin jechaadha. Kanaafuu power set of A is equals to jennaa jechuudha. Asirratti subseetii isaa hunda isaanii barreessina jechuudha. Subseetiin isaa tokko empty setidha. Inni kan biraan A dha. Inni kan biraan B dha. Inni kan biraan A, B dha jechuudha. Mataadhuma isaa gaafa irra deebinu jechaadha. Tokko isaanii garuu karli bireesii keessatti barreessu akka hin irraanfanne jechuudha. Asirratti check gochuudhaaf elementii meeqa qaba? 1, 2, 3, 4. To the power of n dha waan ta'eedhaaf elementii inni qabu jalqaba irratti 2 ture. To the power of 2 is equals to 4. Kanaafuu kan nuti barreessinu kun maal jechaadha? Sirriidha jechuudha. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa 10ffaa irratti kanan fudhadhe maal jedha? How many elements does A contain if it has 64 subsets jedha. Seetiin A jedhamu tokko jechaadha. Elementii meeqa qaba? Yoo subsetiin isaa 64 ta'e jechuudha. Amma viidiyoo kana duraa irratti akkuma isiniif ibsetti akkasuma immoo gaaffii lakkoofsa 6ffaa kana irratti akkuma isiniif ibsuu yaaletti jechaadha. Seet A ni elementii n qaba yoo ta'e subsetiin inni qabaatu maal jenneerra? To the power of n dha jenneerra. Kanaafuu to the power of n keenya 64 yoo ta'e jechaadha. Asirratti to the power of 64 is equals to the power of n is equals to 64 gaafa ta'u kana jechuun to the power of n is equals to the power of 6 tuuntuudhaatiin gaafa ta'u n is equals to 6 dha jechuudha. Kanaafuu elementiin n qabu jechuudha meeqadha? 6 dha jechuudha. Yoo subsetiin isaa 64 ta'e jechuudha. Akkasuma immoo yoo proper subsetii 31 yoo qabaate seetiin sun elementii meeqa qaba jechuudha. Proper subsetii keessatti seetiin tokko elementii n yoo qabaate proper subsetii inni qabaatu akkuma kana dura isinitti hime to the power of n minus 1 dha kan inni qabaatu jechaadha. Kanaafuu qixxeetaa meeqa qaba nuun jedhe 31. Kana jechuun to the power of n is equals to 32 ta'a jechuudha. Sababii kanaatiif iddoo kanatti to the power of n is equals to the power of 5 dha. N is equals to 5 ta'a jechuudha. Kanaafuu proper subsetii 31 qaba taanaan elementiin seetiin sun qabu jechuudha meeqa ta'a jechuudha? 5 ta'a jechuudha. Foormulaa nuti fayyadamnu to the power of n minus 1 is equals to the number of subsets of the set ta'a jechuudha. Inni kan biraan no proper subset kan jedhu jira. Proper subsetii hin qabu taanaan jechuudha. Proper subsetii hin qabu taanaan jechuudha. Elementiin no seetiin suni elementiin inni qabu tokkoffaa maal ta'uu danda'a? Empty seetii ta'uu danda'a jechuudha. Empty seetii ta'a jechuudha. Sababiin isaa asirratti kan inni ittiin empty seetii ta'u jechuudha. Elementii tokkoyyuu hin qabu kan nuti jennuuf jechuudha. No proper subset jechuun empty seetiidhumayyuu hin qabu jechuudha. Empty seetiidhumayyuu maal hin qabu? Hin qabu jechuudha. Amma fakkeenyaaf elementii tokko qabaate for example set n keenya is equals to elementii tokko kan jedhamu kan yoo qabaate proper subsetiin inni qabu ture meeqa ture? To the power of n minus 1. So to the power of 1 minus 1 gaafa jennu qixxeeta tokko qabaata. Garuu no proper subset gaafa jennu dirqama maal ta'uu qaba? Empty set ta'uu qaba jechuudha. Empty set yoo ta'e maal ta'a? To the power of 0 minus 1 is equals to 1 minus 1 is equals to 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu proper set hin qabu taanaan wantichi maal jechaadha? Seetiin suni empty setidha jechuudha. Kanaafuu n is equals to 0 ta'a jechuudha asirratti. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa biraaraatii kanaan fudhadhe let A union B is equals to A, B, C, D, E, X, Y, Z yoo ta'e and A intersection B is equals to B, E, Y yoo ta'e jedha jecha kan nu kenname kana lamaadha. If B difference A yookaan immoo elementiin B keessa jiraate A keessa hin jirre jechaadha. X, Y yoo ta'e Y yoo ta'e then A is equals to nuun jedha jechuudha.
Asirratti egaa kan nu kenname A union B nu kennameera. Akkasuma immoo B difference Anis nu kennameeti jira. Iddoo kanatti A intersection B kun kan afaan agaruu wal faalleessa. Kitaaba keessa irraa waan fudhadheef malee. Asirratti egaa mee A union B irratti depend taane haa hojjennu. B keessa jiraate A keessa kan hin jirre eenyu fayyada nuun jedhe X, Y. Kanaafuu A'n maal ta'a kan jedhu nu gaafata jechuudha. A'n maal ta'a? Asirratti B keessa jiraate eenyu keessa kan jirredha? B keessa jiraate A keessa kan hin jirre eenyu fayyada X, Y dha jechuudha. B keessa jiraate A keessa kan hin jirre jechuudha. Kanaafuu A keessa kan jiru A'nis jira, B'nis jira, C'nis jira, D'nis jira, E'nis jira. Z'in jira jechuudha. Maaliif A keessa B keessa jiraate A keessa kan hin jirre waan nuun jedhedha jechuudha. Kanaafuu A, B, C, D, E, Z ta'a jechuudha. Isaan kun A'dha jechuudha. Inni kan biraan asitti maal jedhudha? If A minus B is equals to impTCS, then B is nuun jedha. Asirratti A minus B ni impTCS dha kan nuti jennu jechaadha. Yoo if and only if A is equals to B yoo ta'edha. Kana jechuun elementiin A keessa jiraate elementiin B keessa hin jirre hin jiru taanaan A fi B maal jechuudha? Karaa biraatiin wal qixadha jechuudha. Kanaafuu B is equals to A dhuma union B isa ta'e kan hunda isaatu ta'a jechuudha. Kanaafuu A, B, C, D, E, X, Y, Z ta'a jechuudha. B'n keenya asirratti galatooma viidiyoo koo ittaanu irratti chapter 2 kan nuti jalqabnu jechaadha. Chapter 2 maal jedha? The real and the complex number system jedha. The real number system irratti badaagas maal xiyyeeffadhu isa ofii keessanii akka isin dubbisan barbaada. Guutummaa guutuutti the complex number system kan jedhu irraati kana nagaa ta'a.